yeroo mara barii barraaqa biiftuu qolaa baatu caalaa fuula ifaan guyyaa haaraa simata. Eegdonni mana hidhaa sanaas xiqqoo fuulli isaanii kan ifu ilkaan isaaniinis kan seequ eegalan Jawaariin erga argatanii booda baay'ee isaanitti dhiyaata. Isaanis baay'ee isa jaallatu. Yeroo hundas Jawaar isaan gorsa. Eenyumarrattuu hamaan ta'inaa nama kamuun miidhiinaa kun dalagaa keessanidha. Hojii keessan kana amanamummaadhaan hojjedhaa. Eenyuma faanayyuu garee garee yookiin gina taataniin dhaabbatiinaa jechuudhaan guyyaa guyyaatiin gorsa isaaniif qooda. Gariin isaanii Jawaar haasaa eegallaan haa jedhanii dhaggeeffachuuf fajajanii hafu. Baay'ee isa jaallatu. Jawaar guyyaa guyyaan kitaaba hedduu waan dubbisuuf waan dubbises isaaniif qooda. Waan seeraa, waan sabdanneessummaa, waan dirqama ofii ba'uu, waan sabdanneessummaa fi dimokiraasii akkamiin akka waliin deemsisuun danda'amu guyyaa guyyaan isaanitti hima. Eegdonni bari'ee jennaan waan haaraa haga isaanitti odeessutti hedduu dharra'u yookiin immoo hawwu. Ho'a siyaasaa bakkeerraa kana hedduu hin ajaa'ibsiifatinaa jedha. Bara dhufuuf of qopheessaa jedhaani. Bakkin amma ani irra jiru karaan dirqama irra darbuu qabudha. Kitaaboleen ani dubbisee fi barreesseen xumurre hedduu isaaniitu jira. Bakki kunis hedduu isaanii yeroon ani itti golabudha jedheeti isaan gorsa. Gorfamuu irra darbees gaaffii kan itti ta'e guyyaa tokko eegduun tokko akkana jechuun Jawaariif gaaffii isaa dhiyeesse. Ati akkamumatti hanga kanaa abdii qabeessaa fi nama mul'ata dheeraa qabu kan taate akkamiinidha? Ammayyuu sitti hin murtoofne. Kana booda garuu murtiin sirra jira. Isa sitti murtaa'es waggaa meeqayyuu haa ta'u xumuruun kee hin oolu. Tarii immoo waltajjiiwwan siyaasaa kamirraayyuu qoqqobamuu yookiin immoo dhorkamuu ni dandeessa. Kun hunduu osoo si eeggatanii akkamiin jala murtee waa'ee boruu yaaddaa jedhee yeroo isa gaafatu intalaan siyaasaa hayyu duree Jawaar Mohammadis akkana jechuun deebiseefi mee agartanii mo'amuun kan eegalu abdii kutannaa irratti. Ani qeerrummaa kiyyarraa eegalee umurii kiyya hunda kanan fixe qabsoodhaani. Qabsoos kan hin eegale daa'ima ta'eeni. Miidhaa, dhiibbaa, roorroo fi daba naannoo kiyyattiin argurraa ka'een gara qabsoo seene. Akkuma umuriin koo bilchaataa dhufeen maaliif akkan qabsaa'aa jiru caalmaatti subachaan dhufe. Sirrittis naaf galee. Qabsoon kiyya jalqabaas roorroo Oromoo irra gahuu dhabamsiisuu fi uummanni Oromoo biyya abbaa isaa irratti akka lammii lammaffaatti ilaalamaa barootaaf jiraateera. Namni tokko Oromoodha jedhee himachuu haga qaana'utti Oromummaa isaatti salphateera. Nan yaadadha. Ani barataa sadarkaa tokkoffaa ta'ee barataa Qalbeechaa Mararaa jedhamutu daree keenya keessa ture. Maqaa isaatti waan baacaniif yookiin immoo qoosaniif barnoota dhaabeera. Gara biraas kan dabala. Barattuun Ayyaantuu Guutaas kan jedhamtu turte. Maqaa ishee qofa waamuun qaanessaa salphisaanii turanii. Dabaa fi roorroowwan hin dabarse tokko lama jedheen kaaseen haasa'uudhaaf yeroon iyyuu nan gahu. Sababiinsaa amma kan nu fayyadu miti. Kan duuba keenyaa dagannee kan fuuldura keenyaa kaasuudha. Gadoo qabachuu fi gumaa baafachuu bu'aasaa argineerra. Eessaan iyyuu nun gahu. Gara haasaa kiyyattis yeroon deebi'u kana argaa fi dhagahan guddadhe. Yeroo sanaa kaaseetu qabsoon keessa kootti biqilee kan guddate. Haa ta'uutii garuu yeroo sana akkamitti akkan qabsaa'u hin beekun ture. Gara biyya alaa ergan bahee boodas osoon qabsaa'uu barachaatiin ture. Guyyaa tokkollee abdii kutadheen hin beeku. Guyyaan kun akka dhufus sirriitti hin beeka ture. Qabsoon kiyya inni guddaan qabsoon Mallas Zeenaawwiitti qabsaa'ee fi adda waa'ee injifadhee qabsoo dhuunfaa kiyyaa ture. Kanneen biroo kitaabaan fuulduratti barreessuu irrattan seenessa. Ammaaf waan qabsoo qeerroo sitti haa himu. Qabsoon qeerroo jaarraa 21ffaa keessaa laaptooppii tokko qofaan misaa'ila matareesee fi xiyyaara waraanaa hunda kan ittiin boojjine taankii kiyya ture. Garuu homtuu hin duune siin hin jedhu. Qabsoo qeerroon 5,000 ol ittiin wareegamedha. Qabsoon kun har'a guutummaa guutuutti butameera. Butamuu qabsoo kanaaf immoo guutummaa guutuutti itti gaafatamummaa guddaa kan fudhatu anadha. Itti gaafatamaanis ana. Ani amala kootiin garaa laafessaa fi nama nan amana. Namoonni ani yeroo qabsoo qeerroo amane hundi har'a nagananiiru. Gariin isaanii immoo kunoo na waliin mana hidhaa jiru. Kaan immoo mana isaaniitti hidhamanii jiru. Hedduun isaanii immoo garaa isaaniif garboomanii faayidaan butamaniiru. Kanaaf balleessaan kan kiyya kanan jedhe nama kamuu amanuun narran turre. Namoonni ani amane qabsoo qeerroo hatanii kan isaanii godhatanii. Nuunis nu goyyomsanii nutis gowwummaan keenya nuuf gale. Namoonni nu goyyomsan qeerroo qofa osoo hin taane uummata biyya keenyaa kana hunda akka goyyomsannaaf gale. Achirraas kaasees aktiivistiirraa gara siyaasaa kanaan seene. Gara